Ijoolleen keenya ijoollee shamarranii har'a waa tokko isiniif himuun dhufee shamara kafuun hordoftoota kabajamtoota chaanalii Subees Kalach jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaa keessaniif haa baay'atu. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama garraamudha. Baay'ee waan nama ajaa'ibuudha. Yaa ta'u malee intalatti asirratti argitan tuni daa'ima biyyaa qabdi. Kan jirtu biyya Arabaati. Anillee dhugaa dubbachuuf maatiin ishii hin barbaadu jechuudha. Anarra du'iitu godheen ture. Isaan hin barbaadu, ishiin immoo miidiyaa kanarraa daa'ima qabdi ilaala. Dhugaa dubbachuuf daa'imti ishii bakka jirtu hin beektu. Maatiin garuu nu barbaadaa jedhaniit himanii turanii ijoollee baay'een illee bakka barbaadan. Isaan booda isheen asirraa caffarti jechuudha. Maatii fi daa'imti ishii bakka jirtu hin beektu. Dubartoonni tokko tokko dhugaa dubbachuu fi maaliif akka sammuu isaan dhoowwate hin beeku jechuudha. Keessattuu yoo warreen daa'ima gattanii biyyaa baatan maaloo dhugaa dubbachuuf cubbuu jabaadha. Sirritti haa ta'u maatiin illee haa ta'u daa'imuma gaafa biyyaa baatanii jireenya keenya jijjiirraa of fooyyessinaa jettanii gaafa biyyaa baatanii as geessanii maaltu sanummoo dhugaa dubbachuuf haadha daa'imaa taate daa'ima xiqqoo mitii hin beektu mitii hin beekti. Beeknannuyyuu tiiktookii ishii kanarratti kan lakkifatte kan bakka ani ijoolleen natti erganii tiiktookii ishii seenee ilaalu sirruma qofa garuu musliima maqaadha jechuudha. Innaa oduu maatittuu agarsiisanii suuraa kana hin amananii jechuudha. Kanaafuu akka dhala biyyaa qabdu osoo beektuu namni dhufee amma hoggaa tokko waan akkasii hin bilbilleefi jedhan daa'imti ishii biyyaa hin yaafatti. Maatiin ishii hin yaafata isheen malfooti. Hojiin ishii kanaa jechuudha. Anillee hin beeku garuu ani dubartoonni tokko tokko dubartoota hunda osoo hin taane dubartoonni kaayyoo qabanii hin jiru beektanii ani dhiirayyuu caalan hin jiru dubartoota takka kaayyoodhaaf kan biyyaa baate. Takka immoo jettee duriinnatiidhaaf kan biyyaa baate maal gooti? Abbaa manaatiin iyyuu gaafa wal lolanii waa'ee lammata barbaadu tuyyuu hin dhaqxu jechuudha. Biyya Arabaa kana keessatti takka daa'ima odoo daa'ima 3-4 biyyaa qabdu asitti duriyyee wajjiniin bilbilarra oolti jechuudha. Hin jirti takka nama jabaa taatituma dhugaa dubbachuuf garuu immoo maaliif akka sammuu akkasii sammuu dhoqqee akkasii kenneef ani hin beeku. Kanaafuu waan isiniif immoo ijoolleen hunda osoo hin taane dubartoota hunda osoo hin taane dubartoonni tokko tokko hin jirtu. Dubartoonni akka goobazoonni kaayyoo qabdan kaayyoo keessanii biyyaa baatan maatii keessan jijjiiruudhaaf of jijjiiruudhaaf kan biyyaa baatan hin jirtu jechuudha. Isaaniif osoo dubartii wal hunda walitti qabeetoo hin jenne namoonni akkasii hin jirtu. Namni kaayyoodhaaf biyyaa ba'a osoo mafeeyyuu ta'ee abbaa warraa kee gaafa fuudhee ati immoo deebitee asitti heerumuu hin qabdu sii galee daa'ima waan qabduuf kaayyoo qabdu waan ta'eef hojjetattee of jijjiirtee biyya keessatti galtee ijoollee walitti qabachuudha. Kaayyoon ati qabdu jechuudha. Inni achitti fuudheettee ati asitti heerumuu hin qabdu sii galee maaliif ijoolleen gidduutti miidhamte waan ta'eef namoota meeqan akkasitti walii kaa jiran dhageessan waliin tiiktookii kanarratti dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko amma tokko maal godhaa fiddee Dubaay kana fiddee gadduma dhiyoo kana miidiyaa kanarratti kanan arge fiddee inni immoo asitti dhufee isheen wajjumaan jiraataa turan jechuudha. Inni hojii galchitee osuma hojjetaa jiru inni bakka biraati 600 fudhatte erga fitteen boodatti inni immoo intala wayii Joordaanii janajjanee fidata. Isheen bakka dalagaa jirti. Isheen tunis osoo jirtu sanis immoo ni fidatee jechuudha. Lachumaan isheen maal gooti? Isheen immoo deemtee kan isa fidde sun nama biraa hin jettee
ulfoofte jechuudha. Biyyuma kana keessatti gaafa ulfooftu maaldhaa kuni wal balleessudha malee xiiqii biyya ormaa keessatti osoo isa biloogii isheetu fide waan ta'eef isa qabsiistee galchite yookiin immoo xiyyattee hin dandeechi garuu xiiqii akkatti walitti deemu shaggaa miti. Kanaaf ijoolleen keessan gidduutti waa lama dhabdee daandiitti baatii. Jalqabuma walii galtee nama akkanaa fiduu hin qabdu turte durii kana amala isaa waan beektuuf fiddu turte. Garuu immoo erga fiddee akkana gochuu hin qabdu. Wal balleessuudha oduu daa'imman biyyaa qabanuu. Dhiirris kun akkuma argaa jirtan tokko tokko ijjas baanii jira. Tokko tokko immoo gaariinis hin jira. Kan si ijaaru, kan si jabeessu, kan akka haadhaaf abbaa keetti si kunuunsus hin jira. Tokko tokko immoo simbiloo fakkeessumaaf kan jiraatu hin jira jechuudha. Kana ni beekna hundi keessanuu ni beektu. Kanaaf dubartiinis illee akkasuma dhiiratu akkanaa dubartiitu akkanaa jechuun addaan ba'amu dhugaa dubbachuuf dubartiin takka takkas kan sammuu hin qabne waan jirtuuf jechuudha. Kanaaf dubartii kaayyoo qabdu ta'a isiniin jechuu barbaadan guutumaan guutuutti dhugaa dubbachuuf nama kaayyoo qabu ta'a. Nama jabaatee hojjetee of jijjiiru ta'a malee nama bakka gadi kaayyoo kan biyyaa baate saniif kaayyoo biyyaa baate saniif dagattee maatii biyyatti dagattee amma kun min ibbalaal jedhe namichi michiin dura maal jedhamti dhugaa dubbachuuf oduu maal barbaadaa jiru oduu ufumashiitti oduu bilbiluu fi dandeessu haadha fi abbaa ishee ilmoo ishee gattee asirratti kanaa caffattee maadaaminuyyuu ofirraa gadi baastee jedhan dhugaa dubbachuuf ergasii gaafatanii ani baasee gatee jettee jedhanii Saawud Arabiyaa kan jiraattu jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Waan sinirraa bareedu, waan sinirraa fokkatu adda baafadhaa. Nama guddaa bakka simbiloo waan umurumaan jechuun sammuunis koo namnummaa jijjiiramu amma guddataa deemu sammuun namaatis guddataa deema yaadaa deema. Garuu nuti achiin jiru beekee dubartoonni baay'een kanaaf nama jabduu dubartii jabduu ta'a jiraadha. Namoota miidiyaa kanarratti dhugaa dubbachuuf namummaa bakka beektee hin jiraa miti. Kanaafiyyuu bultoota koo karaa jira sirriitti of eeggannoo godhaa. Keessattuu warreen daa'ima biyyatti jettanii dhuftanii abbaan manaa keenya akkana godhee akkana ta'ee akkas ta'ee jettanii ijoollee keessa macheem dhala keessan hin gatinaa hin dhiisinaa dhugaa dubbachuuf. Ani dhugaa dubbachuuf miidiyaa kanarratti tiiktookii kanarratti waan argu daa'ima xixiqqoo tana bakka miskee garaa nama nyaatti maaliif haati keenyaa bilbiluu hiddee akkana taate karaatti nagattee takkaan lamaa miti jechuudha. Takkaan lamaa miti ammayyuu oduu hin deenya galleetu kan nama biraatirraa jettanii dhugaa dubbachuuf cubbuun daa'ima sanii isin dhiisu jechuudha. Daa'imumaayyuu isiniif hin kennu. Kanaaf waan kana sirriitti yaadachuu qabdu, xiinxaluu qabdu. Osoo waan hin taanetti seenne dura maaliif akka biyyaa baate? Anuma dhalte san seeraan guddifadhu. Macheem dhugaa dubbachuuf takkitti illee maan taane anuma deechee gattee biraa deemte san seeraan kunuunfadhu ishuma guddisfadhu. Warreen immoo tokko heerumtanii innillee isinii ta'uu baate dubartii jabduun hin beektanii dhugaa dubbachuu ofiif kan ofii jaartutu jira jechuudha. Kan ofiidhaaf of taatee jiraattutu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu of ta'aa jiraadhaa. Nagaan naa turaa birtii gaarii qabadhaa.